Thus, in order to draw vector accurately, saniifoo jechuudha vectorii sirriitti draw godhuudhaaf kaasuudhaaf you must specify a scale and include reference direction in diagram. Ati dirqama maal godhuu qabda jechuudha skeelii qabaachuu qabda jechuudha wantoota safartuu isiidha qabaachuu qabda jechuudha include reference illee hammatee jechuudha. Okay, to do this sana godhuudhaaf you need a ruler measure and draw the vector to correct length. Akkasumas illee rularii sarartuu si barbaachisa jechuudha. Measure godhuudhaaf jechuudha. Draw vector correct length dheerina isiidha san sirriitti kaasuudhaaf jechuudha. The length of the arrow should be proportional to magnitude of quantity being represented. Vector representation egaa kalaalu jiru kuni amma jee arrow kayennuun kun xiyyaa kun jechuudha maal bakka bu'uu qaba jechuudha magnitude bakka bu'a eenyuun isaa dheerinni isaa length of arrow should be proportional gisee jiru bakka bu'uu isaa agarsiisa yookaan walqixa hanga tokko walitti firooma jechuudha eenyu wajjin magnitude jedhan hanga wajjin walitti firoomaa jechuudha hanga wajjin gosa tokko bakka bu'a hanga bakka bu'a eenyu dheerinni xiyyaadha maal bakka bu'a magnitude bakka bu'a magnitude bakka bu'a hanga yookaan size kennuun jechuudha. So you must decide on a scale for your drawing. Ati murteessuu qabda jechuudha skeeletii goota sana irratti kaasuudhaaf jechuudha murteessuu qabda. For example fakkeenyaaf you might let ati amma fakkeenyaaf maal godhuu dandeessa yaa 1 centimeter on paper represent 1 centimeter on paper represent 2 Newton. 1 centimeter represents 2 Newton. A force of 20 Newton towards the east. Fakkeenyaaf amma hal qabeedha gaa vectorii gisee jennu hal qabeedha 20 Newton karaa maaliitii karaa east jechuudha would be represent as an arrow akka wanni itti bakka bu'ee jechuudha xiyyaatti bakka bu'ee 10 centimeter long haa qabu dheerinni centimeter meeqa qabu haa centimeter 10 qabu jechuudha. Scale allows as hanni nu fayyama maal godhu to translate the length of arrow into vectors magnitude. Scaleen kun wanni nu fayyadu jechuudha maali dheerinni arrowdhaa san dheerinni xiyyaadhaa san akka magnitude vectorii sanii bakka bu'e hanga vectorii sanii akka bakka bu'e nuuf hima jechuudha. The important thing is to choose a scale. Wanti important ta'e scale filachuudha. Scale ogaan safartu that produce a diagram of area zonable size ka adda ta'etti size bareedaa ta'etti bakka nu buusuu dandeessu jechuudha scaleedhaan. A reference direction may be a line representing horizontal surface or a point of comparison. Direction maal bakka bu'a direction isaadha maaliin bakka bu'a horizontal surface isaadha jechuudha. Karaa takkaa immoo gama inni itti deemu san jechuudha. Akkuma asirratti argitan gama kanaan amma gama kana direction bakka bu'a jechuudha. Bakka inni point stop pointing at me faayaan quba itti qabu bakka quba itti qabe kana jechuudha. Fakkeenyaaf amma stop pointing at me faayaan beektaa. Qubanatti laachuu qubanatti qabu odhaabii qubatti qabu bakka itti qubatti qabe san direction isaa bakka bu'a yaada jiru of keessaa qaba. Maali horizontally jechuudha bakka bu'ee jechuudha. In the following are procedure that you might use for drawing vector graphically kan haati procedure yoo ta'u guutuu qabdu jechuudha. Maal godhuudhaaf graafii kaasuudhaaf vectoridha jechuudha.
tokko procedure inni jalqabaa jechuudha. Deemsi inni jalqabaa maali? Decide upon a scale and write it down jechuudha. Kunis scale irratti hundoofte haa barreessitu ta'a. Determine the length and the arrow representing the vector by using a scale. Kunis inni murteessita. Dheerinni isaa arrow represent vector using scale fayyadamtee jechuudha. Scale fayyadamtanii akka wanni isa vectorii san bakka bu'eetti represent haa gootan ta'a jechuudha. Draw the vector as an arrow. Kunis vector kana akka wannitti bakka kaaftee agarsiifte jechuudha. Akka maalitti kaaste akka arrow yookaan xiyyaadha jennu jechuudha. Make sure that you fill in arrowhead. Akkasumatti illee mirkaneeffachuu qabda jechuudha. Akka arrow mataa fiinxa yookaan mataa xiyyaadhaa san akka sirriitti sirreessitee barreessitee jechuudha. And afuraffaratti jechuudha fill in magnitude of vector. Kunis sirriitti guutuu qabda jechuudha. Magnitude hanga vectoriidha. Example 1.1. It said draw the vector 1, 6 or 16 kilometer east to scale by indicating scale that you have used. Kanas scale itti fayyadamsan baruudhaaf kaasuudhaaf beekuudhaaf qabda jechuudha. The scale by indicating scale that you have used yoo agarsiiftaa jechuudha. First dura maal godhuu qabda? Kan solution isaa first let us decide upon scale akka wanni irratti murteeffannee jechuudha. Scale irratti let 1 cm haayennu centimeetri tokko represent 4 km haayennu saniifuu asitti 1 centimeetri tokko 4 represent kilomeetira kana bakka bu'ee jenne wal hubannee 1 centimeetiriin kun kana bakka bu'ee jenne kanaaf wal qixa jechuusaatii miti. Fakkeenyaaf jedhe kana bakka representation jennee bare vector representation idhaan bare mata dureen saniifuu bakka buusuudhaaf beekadha. Bakka buusuudhaaf amma wan takko centimeetira kun 4 kilomeetira yoo ta'e meeqaatu centimeetira meeqaatu 16 kataa hajau sirreessuu dandeessa jechuudha. Akkana gootanii nama bifa kanaan oofuu dandeessa. Fakkeenyaaf amma 1 centimeter equal to 4 centimeter yoo ta'e 16 kilomeetira kuni 16 kilomeetira 16 kilomeetirri meeqa ta'a yoo excess gootanii criss cross waliin gootan. Samboota maal gootu? Criss cross waliin gootan booda 16 kilomeetira times 1 centimeetira wal qixani ta'a x times 4 kilomeetira jechuudha. X times 4 kilomeetira. X times 4 kilomeetira. Okay, over 4 kilomeetira firtu. Not over 4 kilomeetira firtu jechuudha. Barreeffamni asirratti afaan qotirranaaf hubattanii 4 kilomeetirii 4 kilomeetiraan dhaama kilomeetira kanaan dhaama samboota afuriif takka geesse 16 afurii meeqa geesse afuri kanaafuu seentimeetira asiraan x keenya meeqa ol qixani ta'a 4 seentimeetira ta'a jechuudha. Representeeshinii isaa kana fakkaata. Okay, honggaa diroo godhu kuno akkuma asirra garaa jirtan jechuudha. No, bakka kana represent haa godhee jechuudha wanta tokko seentimeetirri 4 kilomeetira yoo bu'e. So if 1 centimeter kana akkana 16 kilomeetira immoo 4 centimeter bakka bu'aa jechuudha. And the direction is in the east. Direction mali in the east jechuudha. In the east. Using this information you can draw vectors as
are as arrows as follows. Akka gadi kanatti ati gadi kanatti arrowdhaan bakka buusuu dandeessan jechuudha xiyyaadhaan. Kunoo akkuma agartan asirratti jechuudha. 6 kiiloomeetira kan jiru kun east kan jiru kunoo bifa kanaan asiin achi akka itti deemsa kana agarsiisa jechuudha. Wal hubanne westiin asiin north south jechuudha. Wal hubanne yeeyyaa. 1.1 irratti scale diagram for a vector with a magnitude of 16 kilometer or 16 kilometer. On the another hand, the following are some of different types of vector. Karaa biraatiin vectorii fakkoonnoota vectorii ta'e gosoota vectorii kaasii gadi tarraa'ee jiru kun gosoota vectorii tokkoffaan zero vector or null vector or void vector jechuu dandeenya. Zero vector, null vector or void vector. It is your choice. Zero vector or null vector. Vector with zero magnitude and no direction. What does it mean? Zero vector again. Vector with zero magnitude and although no direction. What is the zero vector? Null vector void vector. Void vector is that vector that doesn't have magnitude and direction, or its magnitude is zero and although no direction. Kallattis hammas kan hin qabne. Wal hubanne unit vector kan jennu immoo magnitude isaa kan akka ta'e jechuudha. Vector that has magnitude equal to zero. Magnitude ni qaba. Magnitude qabaachuun magnitude ni qabu sana meeqa jechuudha? Takka jechuudha. Takka jennaan takka baana lakkoofsa tokko. Unit vectoriin magnitude ni qaba. Magnitude isaa meeqa? Takka. Lakkoofsa tokko baana. Lakkoofsa tokko gahennu wal hubanna taa'ee asirratti konfiisa kan ta'e lakkoofsa tokko kana baana. Takka ta'ee magnitude isaa any unit vector yoo dalagdan magnitude isaa meeqa ta'a? Takka ta'ee jechuudha. Kanaan kana yoo jenne ni gaha. Let us move on. Equal vector vector that have the same magnitude and the same direction. Equal vector kennun magnitude isaanii wal qixa, direction isaaniitis takka haadha. Equal vector jennaan maal jenneeni? Vectorii magnitude isaanii wal qixaa fi direction isaanii gosa tokko ta'e. We call it equal vector. Equal vector jennee yaa. Kunoo akkuma asirratti akkuma agartan kunoo vectorii kallattiin isaanii kana. No kagadi kana kana magnitude dheerinni xiyyaadhaan maal bakka bu'een? Magnitude bakka bu'een hanga bakka bu'een magnitude bakka bu'u maal dheerina isaati. Kallattiin ammoo kallattiidhaan kunoo akkuma agartan asitti pointii guddaa jiru eessatti direction kallattii kanuun garagalee akka kallattii kanaan deema jechuudha. Kunis akka kallattii gosa tokko qaban jechuudha. Akkana bifa kanaan kataa'u kun equal vectoriidha jechuudha. Hammi isaa wal qixa, kallattiin isaa gosa tokko. Wal hubanne yeeyyata. Negative of vector kennuun ammoo a vector that have vectorii qabdu the same magnitude but opposite direction with a given vector. Maal jedhee negative of vector, a vector that have the same magnitude in the opposite direction. Okay, negative vectoriin magnitude gosa tokko garuu directionidhaan opposite faallaa walii ta'an jechuudha. Directionidhaan faallaa walii ta'an. Okay, sectionii summary amma 1.2 vector representation kan jiru kana asitti kan goolabamu ta'a. Sectionii maal jedha? Summariin isa kana jechuudha. Algebraically jedha lakkoofsaan jechuudha. Algebraically a vector is represented by a bold face letter or the arrow over the letter.
kunis yeroo jalqabaa laaluuf turre jechuudha. Isa viidiyoo isa lammaffaarratti akkanatti fakkaatti paartii tuurratti jechuudha. Kan laaluuf yaalaa turre natti fakkaate. Victor waa'ee bold face kana isiniif faarari'amti waa'ee bold face leer hajawwatan kunoo fakkeenyaaf akka amma yoo Victorii feetan jee kana amma fakkeenyaaf kana akka Victorii yoo bakka buufne isa kana bold godhu qabda qicoollo gurraachomsu qabda takka ammoo gurraachomsu baatee xiqqishuma yoo gootellee amma asirratti neelaa gurraachomsumaa jira malee xiqqishuma gurraachomuu baatee jechuudha qicoollotti booldi qicoollotti fudhachuu baatee isuma kana gubbaratti akkanatti sarara godhu qabdan jechuudha. Xiyyaa gama gubbaratti godhu qabdanii kana bal'inaan laalii turre jechuudha. Paartii tuutti na fakkaata akka itti fakkaatu paartii tuurratti kana waa'ee kana bal'inaan laallee turre. Paartii waan irratti paartii waan eegas paartii waanidha. Fi paartii tuu keessa I don't know bakka itti ilaalle garuu paartii waan jechuudha. Hin dhabaman jechuudha. Saniifuu description illee saniif hin ka'a achirraa argachuu dandeessan jechuudha. Why it is bold face letter and although above the arrows of letter kajoo kun maali kajoo laalluu dandeessan jechuudha achi saniifuu kan itti fufnu ta'a jechuudha. Okay. Geometrically, a vector is represented by arrow where the length of arrow represent magnitude and the arrow head represents the direction for the vector. Kunis geometrically waan tokko geometrically waan tokko draw godhu jechuudha. Kanas geometrically representation ka jiru akkasumatti laallee turre jechuudha viidiyoowwan darban keessatti laallee turre jechuudha. Saniifuu achirraa argachuu dandeessan jechuudha. Bal'inaan itis summary dha. Summary yookaan isa cuunfaa jechuudha. Cuunfaa sectionii 1.2 dha. Isa vector representation ka jiru cuunfaa isaa kana jechuudha. Okay, barattoota review equation kana fakkaatti jechuudha. Review equation kana fakkaatti one equation where give example of vector stating its magnitude isaa barreessite akkasumatti illee unity fi direction isaa barreessite jechuudha. Kanaas fakkeenyaaf magnitude yookaan immoo fakkeenyaaf force yoo ta'e waa'ee force dhabatee force 20 newton yoo ta'e 20 magnitude newton kun inni kun unity direction ammoo to the north, to the east, to the south, to the west. Tani barreessuu dandeessan. It is your choice jechuudha filannoo keessanii. Sadiif fakkeenyatu isaanii kan ijaa akkasii bifa sanii kannuu dandeessan. Akkasumatti illee waa'ee displacement isa kaasuu dandeessan. Displacement amma kiiloomeetiraanis seentimeetiraanis any unity that it's express the length dheerina ibsuu dandeessan jechuudha. Hundaa'u unity fedhee dheerina ibsitu jechuudha. Seentimeetiraas miilimeetiraas ta'e maali ibsuu ni dandeessan jechuudha. Akkasumatti maali unity isaatii ibsitanii magnitude amma isaatii ibsitanii akkasumatti direction isaatii ibsu ooltan jechuudha. Choose your own scale and draw arrows to represent the following vector. Kana vectorii armaan gadii kana bakka bu'u jechuudha. Bakka bu'u godhuu dandeessan jechuudha. Amma fakkeenyaaf ilaalla bold face letter kajennu kun leetarii boldii ijoollee gurraachomsame yookaan akka gurraachomsamin yoo gurraachomsame xiyyaa gubbaan gootan. Amma fakkeenyaaf kun amma kun hedduun gurraachomne vectoriidhaan hedduun gurraachomne saniif xiyyaan gubbaa ta'eera. Sidaa gurraachomee qicoolletti boolli ta'ee mul'ate sidaa qicoollee gurraachomee boolli ta'ee mul'ate jechuudha. Xiyyaan kun gubbaan ta'u jechuudha. Vectoriin bakka sanii akkasii bakka bu'aa kana bal'inaan yeroo darbee keessa ilaallee turre viidiyoo darbee keessatti kana gaafa kaaptan tuuzannoo irratti gaafa yoo asirratti figuratively bakka bu'aa jechuudha. Literally osoo hin ta'in figuratively osoo guutuu isaa bakka bu'u fakkeenyaaf amma kiiloomeetira 40 asirratti yoo yaadumaan kakeenyu ta'e malee kiiloomeetira 40 amma fakkeenyaaf waan andiroo godhu deemu kana irratti kiiloomeetira 40 kaasuun it is very tough guys. Amma fakkeenyaaf kiiloomeetira 40 isin jechuun hin danda'amu kana amma kiiloomeetira 40 yookaan 40 kiiloomeetira yookaan is it really what I am saying? Wannan angula jiru jiru kun dhugaadhaa eeyyatanii amma daddeessa garuu ammoo representation yookaan wanta akka shortii wayiidhaan bakka buusuu jechuudha. Bakka buusuu akkuma maqaa isaa bakka buusuu malee dhugaasaa as lafa kaa'u miti.
kanani beektan kunoo noorzii kanaati bakka buuftan een kana deebisan jechuudha. Ammoo biidhaa maali? Amma fakkeenyaaf gaafa diroo gootan isa jechuudha. Biyya jechuudha akkan fakkeenyaaf amma sa'aatiitu meetir per sekondiidhaan akkana kaa'atan. Kalaara isaa jechuudha. Kalaara isaa akkana kaaftanii san booda maal godhuu qaba jee digirii aangilii horizontaalii wajjin tolchuu qaba. Digirii 60 horizontaalii yookaan jennu akkana fakkeenyaaf amma jala kanarra akkanatti deemaa haa jennu akkanatti deemaa jennu asitti digirii 60 tolchuu qaba jechuudha. Wal hubannee fadhu akkattis yoo deebiftanii gootanii dandeessan akkatti. San booda asitti digirii 60 gootanii dandeessan jechuudha. Filannoon teessanii jechuudha. Filannoo teessanii bifa kanaan akkas godhuu dandeessan jechuudha. Inni sadaffaadhaa gaafiin sadaffaadhaa maal jedhama? Asirratti garuu gisee nuti hojjennu sana akkanumatti dhiyeessanii laaluun qabdan isinis hojjechuu qabdanii. Because practice makes perfect akkuma jedhan practice godhaa please barattoota. Fardi ni geessa malee waraana akkuma jedhan Oromoon jechuudha. Practice godhuu qabdan jechuudha. Ani isinii wajjin hin geessa malee isinii wajjin hin waraanu jechuudha. Warri waraanu isinii qormaata. Saniifuu practice godhuu qabdan jechuudha. If jajjabeessuu qabdan, if barsiisuu qabdan jechuudha. Practice godhuun is very important to know what is now. Wanta beekamu tokko beekuudhaaf practice godhuu qabdan jechuudha. To make it easy to understand and also teach others. Khabiraalee barsiisuudhaaf it is very important jechuudha. Practice godhuun sodaa teessanillee irraa hir'isuudha jechuudha. Sodaa qormaatumaa sodaachuu jira beektaa. Qormaata sodaatinaadha. Sodaa qormaata jechuudha. Qormaata jechuun ifuu osoo gaafii qofan ta'in qormaata jechuun maal jedhamu ifuu qormaata jechuudha. Yoo isinii galuu baatiin beeku waa hedduun qormaata jechuun hiikaan isaatu ifuu qormaata. Qormaatu jechuun ifuu qormaata jechuudha. Saniifuu qormaata qoftiin qormaata jechuun akka qormaata sirriitti hin taanee fi gaafummaa jirraa jedhamu qormaata akka sirriitti hin fakkaanne bifa adda ta'een practice godhuu qabdanii akkasitti filachiisuu qabdan. Kanaafuu inni sadaffaadha mana jedha discuss the different types of vector jedha. Vectoroota adda addaa gosoota vectoroota addaan ibsituu qabdan jechuudha. Akka zero vector kan inni mandan yookaan null vector kan inni equal vector akkuma inni unit vector kan inni san tokkoon addaan baasanii ibsuu qabdan jaa. Kana asirratti nuuf ga'u ta'a jechuudha. Let us call it a day. Let us call it is a day yookaan jennu arraaf ni kaayaati jedhu of keessa qaba. Let us call it a day. Guyyaa arraatiif nuuf ga'a. Saniifuu guyyaa dhufu vector addition and subtraction ka jedhu ka itti fufnu ta'a jechuudha. Maal jennee vector addition and subtraction ka jedhu. Kunis toopikii akkas mara nama dhibu hangas mara nama dhibu miti. Toopikii easy dha. Amma asitti uuma salphoo tokko hundafee graphical representation in the method of vector ka jedhus this is easy way guys. Kanaafuu waan isa rakkisu tokko hin qabu jechuudha. Wanni guddaan garuu isin hubu jechuudha. Parallelograamii of vectorii ka jedhu Pythagoras illee kan laallu ta'a jechuudha. Waa'ee poliganii fi maareetis wanni irra baratanii turan jechuudha. Baay'ee jirratti wanti isiniif hariyaa maatis irratti jechuudha. Sorry. Waa'ee poliganii fi wanni maatis irratti bal'inaan baratanii dhuftanii jirtu. Kana akka beektan abdiin qaba jechuudha. Isin irraayti maaliif hin abdii isinirraa qaba? Barattoota Afrikaan faasilarraa waan taataniif. Kun waan nu rakkisu miti jechuudha. I guess unitiin tun yoo rabbi jedhee bifa viidiyoo yoo guddisnee ka dalaginu ta'e yoo viidiyoo dheeressinee ka dalaginu ta'e yeroo waa xiqqisho qofa nuuf fudhata. Akka amma dura gaggabaabsaa jiru kana sun ta'een viidiyoo dhedheeressinee jechuudha. Unittuu kaseen nuti unittuu irratti garuu wanni tokko dalagnee turre jechuudha. Paartii waan dalagamte jirti unittuuni. Saniifuu kana dalaguudhaaf yeroo waa xiqqisho qofa nuuf fudhachuu danda'a jechuudha. Garuu viidiyoo dhedheeressinee haala garuu itti deemnu gaa isiniitu order nu godhuu qaba. Isiniitu nu kaa malee gaa nuti waan wanni itti miti. Nuti waan orderiif goonu miti. Isiniitu suma qaba jechuudha. Bakka kana akkamii jettanii akkamii bifa kamiin deemna deemuu qabna ka jiru
Takkaawummoo tooppikii ulfaataa qofa kan isaan hojjedhu tooppikii jettan qofa asitti komentii jalatti nu barreessuu dandeessanii jiru. Saniifuu haala isin ajajjaniin deemuu dandeenya jechuudha. Tooppikii uummata salphoon nuuf jechuudha. Garuu isin guddistanii isinitti guddaa isiniif fakkaachuu danda'a. Maaliif jennaan wanti hin beekne tokko nama guddata gaafa bartan salphaadha jettanii ni amantanii. Saniifuu nu turaan afeerraa keenya hanga yeroo dhuftu wal agarru ta'a jechuudha. Sekshinii 1.3 dhaan jechuudha. State vector addition and subtraction kan jiru jechuudha. Saniifuu yeroo gaarii qabaadhaan afeerraa teenya. Thank you so much. Have a wonderful time. Yo